I feel sad. And maybe Karshi, maybe anuma to TikTok ki yo fir raval lese guya to koi yadata tha. It's okay. Bakke ani si ek gadde sin arganif. Yeah, and I feel sad. What did you say? And maybe Karshi. America is not the way to run it. Yeah, tell me. Why? Sansi Radavi. Bakke ani si ek gadde sin arganif. Yeah, and I feel sad. And maybe Karshi support si gode. And mon navira dabata si egatore. Mali. Sansi Radavi. Nakibo. Niro dubatu hindando. Sababa keti tu namitin sufayo sabakum anite min Arab city tuna Qatari nisa jette natik city bakum ani sebe. No na di beriana. Nagawala na sa. Di pa magapat di berang kalena. That's okay. You know, text messages in case anaka tabli usobit. Yero ante. Bakabar sisa sana pandi bi. Waye memantasiye mi balo ya sakat. Baat ka tagya patala de bakati. That's okay. You know, text messages in case anaka tabli usobit. Yero an text messages and isi dubis na yero dubis. Imimman ke yatubue. Galatomi wana bote if ani sanjirani kanne soke umara konunjuru jennan satya ani bakke de me marasi argana ma support ka ati goto me feeling ki ati yero nama fakas gargar to kan nama fakas lencha nama darbitu feeling ki abu sana akati sitti daga ham jede sif gode nanjete fahayo anyway wasitti mo fi waso wanto kongodi Barsi sota. namni bira waan fedhe waan kee waa se TikTok kana keessa ajaa'irraan qabu. But barsiisa obee mimanxisee mibala yaa sakaaram araqeam caatam maqaa kiyya deemetini amma mana barsiisaa qacacaasan mana HIV maastaawoqiyaa beet komantii katabee arganamatu namannatti hime bilbilee. Isaan sadii isaan jibbaa Moonlight Marcos wanti yaamna Barsiisa Oromummaa intala teenya jechuudha kamire. Akkamire waan isiin jette guutuu isaa footoo keetii hojii maxxansu akka ijoollee maxxansitu ajaju. Barsiisa angaruu si kabaja miti. Tiishariin siin jedhaati. Yeroo na bira dhufte mubee kiyyaa siin jaalladha siin kabajatta. Membarii mana kootiti. Yeroo muna biraa deemte dhimma kiyyarraa softa. Kam taanaree? Wanni jedhan dhufte ka? Beeksisa HIV ti siin jette. Obboleetti teenya kanatti jedhaartu kun. Qacam. Footoo keetii fi bakka siin jette kana sii gadhiisure seenaa ilmi nyaattiire. Beeksisa ati beeksisa HIV ti siin jette. Kaan immoo sagaleedhaan sii fudhadhee boqosa. Qacam jedhaa biyya tokko. Dhaggeeffadhaa shamarran keenya. Shamarran Oromoo arguu qabdu. Shamarran Oromoo gaafa bultii ijaarratti. Wanta ti dhiiratte jala jaltu binyu. Jala jalta taanaan mubaarakiin bira keenya nan baasa. Eeyyee nan baasa. Tokkoon kee dhuftee jala jalteennaan keessattuu ka jaarsa qabdu. Ka jaarsa qabdu. Jaarsa jala teessee ilmoo jaamana keessee dargaggeessa waggaa 27 qopheeffattee hangina gochisiisuudha. Yoon dhufe malee borii mamaatu ni baabetu. Kayroo nan nufa. Wan dhufe malee kayroo keessatti of ajjeesa manaaman. Waa gaanaadha. Macarashaa nama maaltu dhufa? Viidiyoo dhufa. Aan haati kiyya na deessee isinii na gumaachiti ana. Isinii galee? Aan dubartoota TikTok irra ta'anii support nama godhaa jiran kabajuufanii callise. Maalan godhe beektu? Rakkiftee jennaan dhugaa sitti maal? Wallahi footoo kana jaalladhee miti. Jaarsi kun namni naa laaluun barbaadu. Ilmoo kun namni naa laaluun barbaadu. Kun oola. Fidiyaas kaayan taa'aadha. Hin argine isin? Fidiyaas kaayan. Diddi na gubuufi jette. Ngeessanii na gubuufi jette. Hin gubataa taa'ee nagaatti ka jedheen boodiyee tararraa fuudhee bilookii qarxaa bitti godhe. Dhageessanii maaliif? Gubachuu si barbaadu. Na dagatteetti siyaara.
1 year memory 1 year memory minam jette waan tokko baaftee maxxansaatti am memory wayin qabu telegramiidhaan blockii miti anaafisi telegramiidhaan blockii miti amma iyyuu sa'aatii kana maaliif ilma namaati ani na jaallatti mucaan kuni haga maalitti beektu kan dawwalamaa ture haga meeyi lamaatti last kun ana ashangullitii gara erge waan ergee fanatu beeka sobaa jettu telegiraamii si fiddee kooti kana dawwallaan narraa kaasuu didde ka jedhu meeyi lama hin dawwalleefa jettu kanaafi agaaxaamii yaa ilma namaa mubaarak irraa barbaaddeettanii sappoortii yoona gootu ta'e sappoortii nan godhina hin argine san giftaroonni hedduun asirra fayyeen takkaa fayyee beektu fayyeeni maal naan jette beektu tiktook irraan mubee jette feesbuuk irratti si argee isati ummata kootii waliin dhamaatu jetti dhageessanii paartituu warreettanu sabaraaka ummata kootii waliin si argee isatti dhamaatu arrafnu gahu be partuun boru dabarsa eessumaanan waa sii godha jedhee tuusi barbaaduun tiktook irratti si argee jettee anaaf idirisii taphataaru leenca anaa adabbiirra jiru leenca kennite tu taphnee eegalin jabaadhu tapha eegalee dheetanii tapha eegalchisee leenca naa buuftee sappoortii na goote wanti yaanis akkasuma ana bira dhufteeyyi hunda namaa bira dhaqan lamman jiraayyuu galatatu jaraan malamoo maaliif ummata harargeetiif maqaa mubaarakiin leenca buuftanii anaayyuu buusaa turanii nama mana mubaarakitti ilillii kenne hin dhiibnuu jedhani mee kunoo hayaatii shaashee moo maal jetti mee hayaatii shawaa mee isin dhiiraa maqaa si waamaa raasaa dhageessanii isin dhiira ta'aati maqaa si waamaa raasaa giftara tokko natu qabachiisa. Mubarak. Ililli kennaa jiru footoo kaafadhaa kunuun arrabsaa isin dhiira wallaahi wasakan boollati keessaa gorillaan funaanamtee dhuftee filatamtee geesseen keessatti si deebisa. Naal abu giftarri tokko hin jiraatu sana booddee giftarri mana kootti abaaboo kenne tuqamnaan giftara wanti jedhamu hin argitu anis giftara hunda arrabsa bakka biraatti buusu nan beekaa giftara eenyuuf eenyuu kan arrabsumu. Dubbiin kun akkaatiin dhaabattu jaarsummaa wanni jedhamu hin jiru warra sirraa yoo raggaxuudhaa qophooftan raggaxaa mollaayitiin itti gaafatamummaa kootiin lakki yootan chaaw waa'ee giftaraa rakkoon qabu. Mubarak anumarraa naa eegalanii ani ilma si koomandoo Iliyaas Boonsaatii amma nama haqa jaalatu laalaala asiqee si koomandoo keessaatti jedhamtee ta'a haa ta'u dubbadhu. Qurxummii lama amma kenne kunoo anumarraa naa eegalan. Qurxummii lama si kenne kee? Ana kenne woboon. Anaya. Okay. Haye. Toko Khalidif toko Sifia. Thank you. Haye. Tumarraan waa eegalanii ani dantaan qaban dhugaa la deema yoomiyyuu. Bakka Jimmaan itti tuqamtutti bakka Mubaarak bakka Abbaan Jifaar itti tuqamutti ani jalaa nafu. Oromoon Jimmaan jibbitee Abbaa Jifaar balaaleffattee bilisoomtu. Biloo godha biqilaa koo biloo godha kanatti. Jiroon akkasii. Abbaa barbaade ta'u. Kanaafuu kabaji Mubaarakiin gandaa Mubaarak irratti ijaaramtee ilmaansi koomandoo maqaa dhaabattee ijaaramtee Mubaarakitti duultee Mubaarakiin balleessitu hin jiru. Wal dura dhaabbanna dhugaaf dhaabbanna. Kanaafuu irraa bu'aa Mubaarak irraallee dhugamatti Jimma irraallee bu'aa. Jimma Oromiyaa keessaa haftee Oromoon bilisoomtu hin jiru. Abbaa Jifaar balaaleffattee waaqoo guutuu ati faarfattu yookaan jaarraa abbaa gadaa faarfattu yookaan nadhii gammadaa faarfattu hin jiru. Goonni Oromoo goota. Abbaan Jifaaris ga'ee isaa kaffale. Mubaarak musammas kanarra jiru. Kaleessaa fadha eenyuun Abbaa Jifaarii arrabsiisee jiru. Abbaa Jifaarii eenyuun arrabsiisee kaleessaa fadha. Ni beeyna nuti waan hundaa argu jirra Mubaarak musammas. Wallaahi itti arrabsiiftee quba qabaadhaa Oromoo. Argaa turre. Kanaafuu Abiyyi Ahmad gocha Abiyyiin si godhe Mubaarak irraa hin bahin yoo dandeetti Abiyyi buqqisi hiddaan akka waaqoo guutuu jedhe gabrummaa hiddaan buqqifnaa ilmoo itti guddifnaa jedhe Mubaarakiin ammoo balleessuuf asirratti jibbaatan bahin Oromoon sidaa zabu jira bahaadhiyatti kaabaa kibbatti
irraa bu'aa Mubaarak irraa warroonni akka munneelaayitii jala deemtanii Mubaarakiin balleessinettan isintu bada. Anis ilma sikkoo mandoo dhalataa Oromooti. Oromoo kiyyaan ittiin boona. Garuu gandatti gallee ganda keessaa hin waynu. Isin argu jira duula Mubaarak irra duultanis yoo feetan akka dhuunfaatti itti duulaa. Garuu Jimmaan Abbaa Jifaar hawaasa bal'aa Jimmaa irraa bu'a. Kaadireen kaabineen kutaa 11 keessa jirti.